وارد في باب الدرس قالت هو وري أرتنس معلش وما بتشون دندينه كسبت إن شاء الله تجبر أقوله تخيل يلا كس جاسي أنا من عندي وقتي بقى بسم الله دوا تجارتي وراك أبدا ساعتي كنا نخدم أنا برادي وجر أرتني جولي سجلينا تا مسكينة هي خانتك كنسنا إيش جتنا نفسني نرى دام ستيفا متككلوا تريس ما نسنا نركض أنا نتو ما سينفر لنا كده السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله. أوجه المدينة. وعليكم السلام. ما شاء الله تبارك الرحمن. أكمل حبيبي. بيان. أهلين كونكشن هي مسلم. كونكشن عندي. لا كونكشن من أخرى بريدة. ما شاء الله تبارك الرحمن. جبت تدري سمية عكم. يرى الله الحمد لله كم جيب. دامن قستينا ما نجي كم تاني. توريدو جرا. أكمل حياني حلال بياني. والله كل زي عسل سنجابي. ما شاء الله زينة الحياة الدنيا سنين. كاسي كاسيو. أول الدنيا نافع كم بياني. أكمل. Abo dhiiraa akka keetii kana waan jettee gootee bakka sanii argamtu rabbiin waa godhu nuutu fime du'aayin arbustootaani qeebalamti jaal. Yaa abshir إن شاء الله ربي سناجار سنيسي. Hayyee du'aayin ugu dhibee bayyaa fayye du'aayin nama arbustoota maqbuulii. Wallahi tasumaar sine tasindaar sine takomo furrii tabilagaa annanii ta habiibii xiyyaa malee si gale aboo xiyyaa gurbaata sinin jenne ni jiraame. جال خيا حبيبي خيا مليت البينتا جال خيا جال فديلو خيا حبيبي خيا يا علبي يا روحي تسجدت ملك آمين إن شاء الله تلال صدار ربي كبدو تقول مانو إبادة ولنجبا ترى تستي أقوى آمين يا ربي خي أبو تنجرام ملال تقوجا يسيفو ترى كلام جلس سنتي فلال تنجرام الدنيا خير تمر قدرك الله أكبر يا رب warrafaayee islaamaa jaaru rabbiin qabeenya isaatiin haa gargaaru kenne isaan dhumme sanaan akkasiif rabbiin isinillee walitti isin haa urgeessu inshaallah karaa gaarii irratti waan gaarii irra waliin jirtanii bultii halaal gannaa bifattanii jirtanii abuun nu jiraadhaa gaa'u inshaallah isiniin aansee isiniin angafeenullee ka isinii roogamuun harfafuusaan ullee haadhoy آمين 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 الله أكبر الله أكبر مصري قاعد يدورانو سبيت مصري نكمل زين إنجوس مية أكمل مصري أكمل رالال تكمل أكمل يودوغار بچوف مصري كان بيتا أكا أردت حساني في أكا خيسا غرغري أغرو تكو جولن يو إلالتي خيساتي يو دلغا دقفا بيخانا يعني دلغا چون دندان دلغا ثاني جرين يوفي فوية سجدني فوت takka barumsa takka prosesiitu murachuudhaaf yoo astaaniin alatti sanuu namni UN jalatti namna galmaa'ee akka deemuu hin dandeenye illee nama sa'aatii kanattis ni beektana caaladha. Sanii goyoomanii akka hin dhufne malee parsantii 95% uummatuma quraana qarabu markasa guutuudha akkumaatu beektu sanuu markasa Oromootu irra caala yoo Misrii nuuf bootaa kennite bakka deebii kanatti kanaaf Misriin baay'ee nama wallaahi akka jedhamu miti kijibaadha. Akkabar miidiyaarraa namni sa'uun fakkeenyaaf miidiyaarra namoota muraasa maybe kan maqaa nama balleessu yoo jiraate malee hawaasni biyya Misrii keessa jiru hawaasni hedduun diin irratti hedduu jabaa barsiisota ulamaa jajjabdu hedduu jira namni lafa jireenya nagee akka baabar jireenya tasgabbaawaa namaa wajjinis walii galte. Maadaas Boronosti qaraasataa jiramtiin maanta? Of course mana kireeffatanii achitti masruufa doolaara 500tu kiraa manaatii fi masruufa ijoollee haalaan akka gaariin nama danda'a.
أقاسي والله. Jireenya nagaa ijoollee isaanii أنا أقول barsiifachaa خطة إثنين جنة خطة مسجد ما خطة. أروح أنسينا. أقول الناس يفهم. لا كريس. jiru. لا كذا يا يقول لي حافظة بايته وأنا قرأت الله يس. Maasha Allah ijoolleen xuffaazota jajjabaa jira bara. لا عيشة مرانيس كان دراسة دوب بايجرا ما شاء الله. ولا أدي الجوارني. Maasha Allah tabaaraka rahmaan wallahi hedduun gammadee guyyaa suuraa teessan feesbuuk irratti akkasii waliin argaa arraan isinii bilbil maaliin isinii bilbil otoon jiru bayyaanna dura naa bilbilee na kaanfachiise xiqqoo irraanfachiisee bilbil osoon jiru ammas asiin na dhuftanii oggumee qalafanna ta'uu dangaayaa hodhifamu ani mudarbii أكاسي ورا تقول أنت سنة. naa bilbilee jire لا لا سينو يو فاميلي تقول أنت. qeerroodha qeerruma ijoolluma oromooti yes faamiliidha hundi keenyaa dirqama obboleeyyaniin all of us bayyaan leenca fi maasha Allah success media جرينا أي خير إن شاء الله. bayyaa kan hedduun jaalladha dhugaa dubbachuuf mucaan kun hayyuus beeka qabsaawaas dur gaafa masrii dhufees galee nama hedduu duraanuu natti toluu na gammachiisu amma immoo maasha Allah tabaaraka rahmaan look the boss how he stay قالت مقرة تعالى هي دول فادو قالت ومي إن شاء الله كان كيتيس ربي تنو هاجو. insha Allah surprising singoran zero murasa سبرايز مو إن شاء الله بإذن الله. gabu ma baka insha Allah أهو خيال درب بسي فاميلي تيجي. tak sumeya ye mali dirtana kabra أكبر الفجر الحمد لله. masha Allah waya amari enya kana social media dirade mu jiru kana ma le to bale ti tenya genne akasati namni bi falale karati wa focus har daraga jiru kana dugara na arsane ar bi joro darage tro re fulleti karra sawe tro genni niriyate tin be tasa نمبر خريمة تكبر ما نمبر نمبر كفي غارو بيتك جمع هاي ستي بثلا ينام الإسلاما بفنا ما كررت كيكم سخافين دندو بثلا يأكل نام الإسلاما مكناتو وان دربي تومي وما ربي تكابو ما جرن وان تيبتو إنها قراتي تاترين ثاني إنك جوا ملنو في أفريقيا وان مقالة ما تبايا تقرات ما تبايا تدين كن تكتكتر وان تيبتو filteri godhatanii haali nama qeequu ni ulfaata. Innaa dogongoraadha bifaan nama qeequ. Gurraachas diimas adii sundaa kan uume rabbiidha. Nuti kan walitti qabnu immoo laa ilaaha illallaahdha. Garuu immoo isheen illee amantaa biraallee hordoftu rabbitu uume. Amanus waaqishee rabbitu uume. Uumaa rabbiiti. Uumaa rabbii immoo qeequu hin dandeenye. Rabbiin akka fedhateetti uuma waan ta'eef. Kanaaf kun dogongora fedhee kennatu. Ijoollee kiristaanaa sinirraan eegamu ijoolleen keenya islaamaa seeraan eegamu. Waan akkasitti baatanii gaarummaa qabalee yaada. Anuu bira olaal ofiitti adiimtuu ta'ee buskuuta kana ta'ee gurraacha kana heerume mucaa keessan. Islachuu warra jannataati alii kiyya welkaam islachuu warra jannataati ninis alhamdulillah jaa atis irra shakkarti. Lachuu gaara wal fakkaanna. Garuu bari ninis gurraacha keessi markabaate keessa inni maasha Allah. Nasuudha magaalaa malee. abbaa manaa gaarii fayyaan kiyya maasha Allah tabaaraka rahmaan manguddoon teenya dur maal jetti beektaa? Ilma galgalaa tokko guyyaa inni fuudhu haati manaa isaa isa cinaa teessee harka isarra kaayyachuuf isaan qoosuu gaafa taphatte bakka akka ajaa'ibaatitti kalaas sigalee as bayyaa fi sigalee dubbiin mi'a mi'aati. dubbii yoo oddee garuuchi teessee kophaa teessee haasawaas kakallifte dubbiin badde jaanileeta alhamdulillah. Isa alhamdulillah. Isin akka miree yoomitti jirtan? Abuumee du'aayi naa godhi Sumayyaa. Du'aayiin godha du'aayiin nama amma wal fuudhee lafa buutu jaama fuudhe akka du'aayi sigalee musaafiraati jaan du'aayiin nama ijoollee dardara lameen ammoo wal fuudhu gisee wal fuudhan du'aayiin jarri namaa godhu lafa buutu jaan obboleeyyan isaaniitiif warra fuudhiniif warra lafa jiruuf yookaan ammoo hundaafuu du'aa'uma fadhee gisee godha. Lafa buutu. Sorry, Karuai. Tergolong.
Ijoolleen koomantii rammaan naa barreessite beekta. Jaalladhi yookiin jechuun nama kaa. Hinaafuun amma kaanaan jechuudha ijoolleen. Hinaafeetu gaggabutti hin jiraa. Jaalladhi yoo yoon fuutaa. Ay, Rabbo isti farade haasaan gootare. Waa inshallah du'aa naa godha. Waan inni kennee jiran iyyaaleen sangisee tartiiba qabattee bakka guutte laazima inshallah. Banagaraatti laabeetta namni fuudhi siin jedheedha. Bultitti seentu namni kenna waan dhuunfaa ta'e wantoota siin hubanne baay'eetu jira. Yaani jireenya kee kan uffachuu danda'utudha. Namni fuudhi siin jedheedha kaatee irra bultitti gaafa seentee rakkoo bultii keessatti dhufu hundaati baastatu hin dandeessu. Namni si baastatu hin danda'u jechuudha. Matu baastatu. Namni kamiyyuu karoora mataa ofii qaba mitiire. Innaa waan san sirreeffatee ka'ee bultiitti seenaa jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu heerumuu siima fedhaa fuudhuu sinuma fedhaa garuu rabbumatu namaaf qooda waan hundaa jechuudha kan wal fuudhee horuu hima fedhaa garuu haalli jireenyaa waan hunda keessatti hanga namaaf mijatu akkuma ati fakkeenya isteetii kakkarreeffu kan namaati illee daawwitii keessatti ilaaluu qabda nama kana waa tokko irratti hojjetu jechuudha. Amma fakkeenya nuuf bayaa yoo walirraa fagoo jiru sida wal bira dhuftanii maaliin taatanii abbaan manaatiin wal dhiisan minaamna nuti walitti muufannee bulleen beektu nu garuu والرب haalli jireenyaa kan keetii kan sirreeffachuu qabu sidha mitiire rabbi irratti kadhachaa jechuudha. Garuu immoo dirqama haala jireenyaa keetii miidiyaa irratti dubbatu hin qabu. Yaani piraayiveetii wantoota ta'utu jira waan ta'eef jecha miidiyaa jireenya mataa keetii jireenya mataa keetii namni tokko gaafa jireenya mataa ofii qabu miidiyaalee waan irratti baasee namni waa irraa barata nama hin fayyada jedhu dubbata malee yaani akkuma argeen deemu jechuudha. Bultii keessattis miidiyaa irratti jechuudha. Kanaaf namni fuudhi namaan jedhedha fuudhnis ni ulfaata dhiisi namaan jedhedha dhiisnis ni ulfaata yooma yaani haalli jireenyaatti nama ta'een alatti jechuudha. Dhugatti maali beektaa? Akkuma ta'e Sumayyaa ta'eenyaa namni gisee fuudhe miidiyaa irratti waan hunda jireenyi miidiyaatti kana fa'aadha. Amma fakkeenyaaf ani miidiyaa irratti beekin ijoollee keenyaa wajji taphadhaa dhugaa dubbachuuf jireenya kiyyaa kana fa'aa namni beeku nama muraasa jireenya kiyyaa akkasitti waan kiyya san miidiyaa irraa agarsiisuun bakka dhugaa dubbachuuf. Waan inni asirra godhu waan inni asirratti taphatu ammoo kanuma miidiyaa akka fakkeenyaaf aktaroonni warri fiilmii dalagu wanni sun amala isaaniitiin yookaan wanni fiilmii irratti dalagan san isaanii filma sanii malee jireenyi isaanii irra biraa akkasiin sila biraa dhuguma keetii namni biraatillee jireenya keessan waan keessan lafa qabsiifadhaa jechuun fedhaan asumaanu. Akkanaati jaallatee ayyeree hedduu sirriitti hin qabu bashannanaadhaaf booharaa baga wal agartanii rabbii warra wajji waaru warra arbii waliin filatu rabbii si haa taasisuu ilmaan rabbii si haa kennu rizqii akka Abdurrahmaan ibnu Awf rabbii si haa dabalu umrii illee umrii harraageessaa rabbii umrii daddeertu rabbii si haa kennu insha Allah. Galata ulfaatu ije. Yeroo gaarii naa rawaa dhaabbalee hedduun si Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuntu saya salah saya orang lain yang agama. Ma wanno sila natti bangani natti ergata. Anu dukkan am fidu kai fam fidu. Akhiran men bana. Akkati obboloota isin bohaarsu dhufne al takka takka ilma dhufna ji'atti isaa taatu okay esi gara mana kini amma nama nakko yeroo kam makala sa'aatiin buteera akkasii hundi keessanuu baay'ee takka galatoomaa ulfaadhaa rabbii jecha isin jaalannaa hundi keessanuu rabbii aadaa muraada keessan rabbi isiniif haa guutu. Amiin anis rabbumaa jechaan si jaaladha. Ati hoo? Ayilee rabbumaa jechaan si jaaladha. Bara guddaa reefuuta namaa ilaalaa ture ni beekaa? Komantii ilaalaa ture. Maal fi? Komantii ilaalaa ture hin jedhe. Maaliif laalfata? Suuqa dassi ture guddaa komantii bareedduu malee waan kana garraa. Maashaallah. Maashaallah hedduu. Ani hordoftoonni biyya bara. Maal kan as jala yeroo hordoftoota kee bichaadha? Okay, aye. Kau akan aku nak. Lava ya? Kau akan aku. Habibi khair. Nafs. Haya. Ya, hordoftoonni Sumayyaa
لكن تكابر No, akkasumatti no habibi. Ani asii laayivii qofaan adda tokko kiyya. Okay? Kan keessa soma teeksisee keessa teeksisee ijoolleen as jalaatu guutuun ishee ana jala dhaqxee naan miti. Mikinaatuun xiyyaanaa jecha as اوكي 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 تكابر اسني كان نجل جرين جورا خلاص Laa kana لا ما بريسني kasi jala jiran lama lama. Kana na jala jiran takka takka. هاي خرج دولا لك Hayyee. اوبس Xiyya takka takka yaa fiqirooche. لا من جراني Darbeeti. Leewwan jala dhufte warri lama lama barreessitan laalaa of eegaa boonoo giyannee hunduu takka takka laa. لا من جراني Wallaahi rabbumaaf jecha isin jaaladha buroota kee hundi keessan mul'achuu rabbumaaf jecha isin jaalanna. لا من جراني Lama lama darbee ijoollee warra soddaa waan lama sii barreessa. Ana harsuudha. لا من جراني Takka takka si baay'ata. Xiqqoo xiqqoo. اخر فريج جات الماء تاخذ سنت بيبرات هي Naam? Naam? Maal jettee? تاخذ سنت بيبرات هي Akkasiiree? Jettaniiree? नहीं لما نيفر يا جماعه عملت هذا ولا كتير لما يدوم Laa. Warra kiyyaa. لما يدوم ما لما كنا Kayak makan chicken. sebenarnya Iccitiin isaanitti taasa'ee bar. ya makanya Coo jedheen ka. aye bye jirat dah baka nam feta ni semua ya mereka Argite. Himbo'inaa bakka dhiisa. Si fedhu dhiisa. Abshir maalish. iya Maalish. itu kan dua kali mana Hayyee obbolota kee inshaallah hin baana bakka salaamuma isiniin jechuu fi galatoomaa rabbii fi kasi jaaladha. Turtii gaarii isinii haa ta'u ishee sa'aatiinis kuteera waan ta'eef jecha. Hayyee. Agak خلاص شوف Garaana nyaatanii warra. Amma laal bakka namatti sinin filadha moo isaanan filadha? Ixaa buusi. Anda kan zaman tu. Ama bilbilu mungkin ya. Rakkoon ilaalu lagee. Maarree bilbila keessanii irraa dhiisee bilbila kiyyaa yoo nan seene TikTok koo TikTok mungkin ya miti. hayyee kiyyaa nan seena kaa. Ay hasil. خلاص مو صوج رزق. Kiyyaan seenu? Eh. Akiid? Akiid? Ya. Dhiisa bakka nama rartanii haftanii dhiisa. Abshir. Nani mal jangan beta. Abang mana sih TV ni? Nama berarti. Abbaa maasii. Sissi barroomsiisanii radhii gara biraatti. Nah, itu jujur ya, saya jujur deh. Okay, rifeensa hojjetatte. Jangan ada kue. Baay'ee taatee nagaatti bula inshaallah ni qoosne nuti. Anuu isaan gateessan naqa. Dubartiin takka warra kan galtu jannata yookaan eebbaa manaa fi kuttee haamuun beektanii kaleessuma heerumtee har'a daawaa godhuun kun rakkoo bargisee ammaa ka daawaa godhu beektaa darasaa yaani ijoollee xixiqqoo isaantu daawaa godha. Baabii kiyyaa nutti ibsin kan. Kanaaf waa'ee bultii ina xannaa naganaa kitaaba bitannee baranna malee daawwan akkanaatu hin taatu tokko tokkoma kaleessuma ni kaa godhate harroom yalla warri noorumin hiiruma warri fuudhin fuudha jedha isheen sun rakkoodha. Ayyee akkas inshaallah nagaatti wala assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kula wati asa. Maalan godhare? Insyaallah rabbi jabaru wali tachana ada dadamne dufne khara. Boru kiyyaara dhufe inshaallah. Haadha kan isaanii ta'e. Itu dadamne dufne ada turre. So insyaallah taala untuk kaisan rabbi jasin jalanna. Anis rabbuma bichas jaaladha yaa habiibi.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله. ان شاء الله.